kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo alaa fi keessa jirtan jirra jirtu nagaa keessanii isiniin jecha warri YouTube channel kiyyaa Faaree taatan subscribe like share godhuudhaan warri maatii kiyyaa Faareen ta'an kan duraan jala jirtan nagaan kiyyaa fi salaamtaan tiyya bakkuma isin jirtan maratti lagaa fi gaarreen qaxxaamuree isinaaf rakkabu jecha takka lama jee ujuulee gabaabtu takka qabadhee isin daadheetiin jira akkana hanga dhuma sagantaa kootiin hordoftan afeerraa kooti. jalqaba irratti waan inni isiniif kaasurraa takka aadde Lamroot Kamaal tana Haacaaluu Hundeessaa ajjeefte shakkamteen jechuun hin qabnu Haacaaluu Hundeessaa ajjeefte mana hidhaatii bahuun isii guyyaadhuma san akka guyyaa manni murtii guyyaa isin akka isin arraan tana baatu jee bilisaan baasisan guyyaa lammaffaa halkanuma san makiinaan galgalarraa sa'a takkatti makiinaa mootummaatiin mana hidhaadhaa sostanyaarraa akka galte makiinaa mootummaatiin fuudhamte maddi keenya gara siinii addeessa. Kana yeroo jennu warreettan yeroo jalqabaa Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeese shaneedhaa fi TPLF jettanii qaama garaagaraa qabachuu turtan hatta hanqa qabsaa uummata Oromootiif qabsaa Jawaar hundatti harka qaqqabatan kan turtan amma ifa isinii bahee jennee abdanna. Yeroo kana jennu akkamitti ifa nu bahee yeroo jettan Haacaaluu Hundeessaa nuti isin jaalanna goota keenya jechaa ture mootummaan kun yoo isaaniif goota ta'e yoo kan jaalatan ta'e Haacaaluu Hundeessaa ni barbaada yoo kan ta'u ta'e arraan tana yeroo namtittiin tun mana hidhaa keessaa baatu maal jechuudha dhimmi kun maal lallata akkuma duraanii sanitti namni Haacaaluu ajjeese shaneedhaa fi TPLF jedhanii qabatanii akka turan san galmaan gaachuu isaaniiti jechuudha. Yeroo kana jiru Haacaaluu Hundeessaa eenyu akka ajjeese ammaan tana mara keenyaaf warreettan gartee kaadiroota mootummaatii fi warra dhaabbata guutuu mootummaa keessa jiran guutuudhaaf warri duraanuu uummanni guutuun baree jira warreettan mootummaa kana jala oliif fiidan ammoo amma isinii galee jennee amanna. Kanatti aansuudhaan dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa guyyaa 35ffaa olirratti argamanii kanarratti waa xiqqoo dubbachuun barbaada. Dhimmi kun manni murtii guyyaa dheengaddaa guyyaa lama dura akka isaan mana yaala dhuunfaa isaaniitti haakamaman murtii yeroo dabarsu manni murtii silaawoo kabajan argatu jennee kan shakkaa turre ajajni mana murtii yeroo jalqabaatiif hojiirra oole obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa Hamzaa Boronaa Dajanee Xaafaa fi kan kana fakkaatan mana yaalaa doktoroota dhuunfaa laandmaarkitti yaalamaa akka jiran dhageenye. Kana yeroo jiru kunillee gammachuu teenya inni kun gammachuudha. Ajajni mana murtii kun hojiirra ooluun gammachuudha. Manni murtii haaluma kanaan itti fufuu qaba. Manni murtii uummata Itoophiyaa guutuu bakka bu'aa waan ta'eef dhaaba tokko bakka hin bu'u. Akkuma haala kanaan itti fufan asillee kabajaa fi jaalala qabnuufillee haala kanaan yoo itti fufan ta'e dabarsuuf barbaanna. Kana yeroo jennu immoo haalli ammaan tana irra jiranoo maal fakkaata warri jettan kaleessarraa eegalee yaala doktoroonni dhuunfaa isaanii godhaa fi kan jiran yeroo ta'u halkan edaa kaleessa guyyaa sa'a 10 irraa qabee oksijiiniin itti kaa'amee obbo Baqqalaa Garbaa footoo isaallee tan oksijiiniin itti kaa'amee jiru maxxanseetiin jira. Sadanii argitanii Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa fuula isaanii arguu kan dandeenye oksijiiniin itti kaa'amanii akka malee kan nama sodaachisan ta'u doktoroonni dhuunfaa isaanii imimmaaniin aktiivistoota Oromoo warreettan ala jiranitti gaafa dhaamsa kana dabarfatan hedduu gaddinee turre. Garuu uummanni Oromoo hayyoota qaqqaalii jaarraa tokko booda eega baarootumsaan dhabne booda arganne kana harkaan ija teenya waan ta'aniif akka eeggachuu qabnu asumaan dhaamsa kuusu dabarsuun barbaada. Uummanni Oromoo alaa fi keessa jirtan hayyoota Oromoo kana hayyoota keenya leenca kana warra gartee nuuf jecha lubbuu isaanii dabarsanii kannanii lagannaa nyaataa lubbuu isaanii qaxxa'anii qabsoon dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon lagannaa nyaataa jechuun qawwee hidhatanii diina afaan deemuurra tan ulfaatu ta'u isinillee beekuu dandeessanii. Maaliif jennaan gaafa soomanaatu namni gaafa soomane maal akka isin dhagaamu innuma beeytanii gaafa namni tasa beeleen hin jiru beela yeroo muraasaatiif akkasitti numa argitanii. Garuu isaan mee tilmaama keessaniin tilmaama arra guyyaa 35ffaa lakkoofsanii jiran doktoroonni dhuunfaa isaanii kadhatanii lakkii nyaata deebi'aadhaa lubbuun teessa sodaarra jirti nuti wallaa akka isin duuta sodaannee jira maal jedhanii yeroo itti dubbatanitti abadan nuti sodaannu nuti duuban deebii takka hin qabnu hamma ija teenyaan laallee uummata Oromoo salphina uummata Oromoo kana arguu mannaa duunee
بدو فلنا وما تكن يادينا جاني دكتورة نفاتين سنة كانوا وجاجان حالي سنة ما خيس جرن دب جودة دبني حالي ساني هقول أنا بقى دكتورون نفاي ساني يروبو هنكنا كملنا ما يدي سأمني يرومو على في كيس جرتن جرا في عام في قلبي تسنجرا إثيوبيا تسديبساتي وري على جرتن مرتنو على تيد أول ديب إثيوبيا تسديبسا أوروميا تسديبسا وري تنبيه كيس جرتن جرا منا يالاتي إجدي سنة تسديبسا لفاكاتي دكتورota keenya doktorota dhuunfaa keenyaas nu jajjabeessaa hayyoota keenyaaf sagalee taanee mana hidhaa kana keessa akka baafannu dhaamsa qotis dabarsuun barbaada ammaa fi wanni qabadhee dhufe isuma kana hanqadhuma sagaan gamma waan biraatiin sagantaa biraatii godhutu deebinutti tutu jigaan isin jaa macarrashaa dhumarratti warreeta YouTube channel kiyyaa faayidaa taatan subscribe like share godhuun na jajjabeessitanii na cinaa dhaabbatanii akka nan fuula duratti illee odeeffannoo gara addaa qabadhee isiniif dhiyaadhu kana na deeggartanii isin gaafadha turtii gaarii